Sare baga siari lukun hate albe wink altubart ati galla bodio wayo te jennenu wayo te ame jenneyo jennu duru kalesa sibasa oso nuti alamu sime tubu ajenne gurra hanga harre balifne gurra hanga harre balifne kamal galchu ango galakise jedani Facebook irra dagene media to kala sindu ammas wala ma to ko gaadeta delle bu hendi kajera ajene ayiba ose mali kaisi waraqaatti kennuuf deemani waraqaa kamal galchuuti barra irraa fuudhuu diddee harkatti tursiif isaan dhimmi kamal galchuuti fi xayyiba irraa qaban ookaa'u ummata gamana jiru kanarraa dhimmi isaan qaban maal ammas hawaasni kun hundi waan kamal galchuu jarri itti kennitee dide bakka jirtanitti gaafadhaa obbo Diyoo tortortu boru ganama ittaan osoo oolee hin bulle waan jeneraalli balleessi waan jarri itti kennitee hin harka fudhachuu dide nu haa gabaasanii kun dhaamsa keessanii qabadhaa fudhatu General waan gaafachuu barbaade keessa alaabaa adda bilisummaa uummata Oromoo kana irratti alaabaan jaarraa abbaa gadaa urjii hin qabdu jechuu dhageenyeerra. Alaabaa sana awwadaay argeetiin alaabaa urjii hin qabne argita eenyuti jedhee gaafata. Tajaajila abbaa gadaatiin aan jira. Alaabaan sun takkitti to'achi jira. Baay'iftaniitiin akka hawaasni uummata Oromoo beeku maaliif hin taasifne? Alaabaan an qabadhee deemuun alaabaa adda bilisummaa uummata Oromooti. Laakiin urjii keessaa qabdi. Odaa gubbarra. Urjii kana namni itti dabale shanii kana namuu beeku jaarraa abbaa gadaa urjii wajjin godhu eegaa kaayyoo isaa fudhattanii nu biraan geettan waan inni duraan uummata Oromootiif dalagisan qabattanii maaf nu biraan hin geenne ammaasis dhimma nadhii gammadaa kana lafee teennas coggaarraa kennas nu hubate misirri obbo Diyoo tortortuun ziyaariiteef nadhii gammadaa eessa akka dhaqe waan ati beektu wanni dhibbe nadhii gammadaa eessa dhaqe maaliif nutti himuu didde wanni ati nutti himuu diddeef nuti eenyuun gaafachuu jirra mootummaa gaafachuu jirra gaafa mootummaan deebii nadhii gammadaa nu deebise irratti ijjattee deebisuuf keetta har'a itti muddisiin hin jennu guyyaa saniin nu eeggadhu obbo Diyoon tortortuun nadhii gammadaa eessatti akka du'e eenyu akka ajjeese beekti asii ala baheeti istuu yegaddale tashannafe nun jedhu nadhii gammadaa bakka inni itti du'e osoo beeku ala bahee nu sobu Ammasis obbo Diyoon qeerroo Oromoo fi qarree Oromoo darajaa godhatteeti nurra ol baatee kalee nurra gabbichaan ali asitti taadeeni kana ibbichaanne abiyyi dhufee abiy lamaa dhufee lamaan Xayyibaanuu dhufte obbo Diyoo kijibduu tortortuu borullee ibtaanillee achirrallee hin amanina uummanni Oromoo bakka buutu. Paartii biyyoolessa
Oromoo kan obbo Kamaal Galchuutiin hoogganam hordofuun dirqama nurratti kana booda. Ammas gaafiin hangaafadhu gaafima obbo Diyoo kana. Gaafima obbo Diyoo kana gaafadhu. Maaliif obbo Diyoo kuni waggaa baay'ee Oromoo fakkaattee nu nyaachaa turtee gamanaalillee eeboon jara eeboo qara lamaatu obbo Diyoon dhugaadha wallaahi dhugaadha.